خلاص يا كله جرو دقيقة ربي في ختموا. لو سمحت أتي هذا بتأتي جرا جبت تأتي متى جبت تجي أصلا جديد حركة النوري فجأة أبدي جبت جديد حركة اللي أبدي جبت يا خني إنت جالسني مي كجي والله على خلاص كجي متاعك أنا نشوف والله وجرني مخنا جدي والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ردت في أقصد حنيا شما حركبوني أكم جلتنا خسني فيا جره النور اللي وفتت درجاي الرلي جراوي جديد الران تبجوا عرفه جرح حنيا هالقدة إذا بيجي تكسيني كلاكسيدين جرا جديد ركوم ملتي جيتن إسني كلاكسيد روي سيرتي نموني بايا كسان كومنتي يرتي أتمالك جدا نعقدن جرح حنيا أن هنك جيمني نرفع إسنينجي maaliif hogguun isarratti dabalu khalaas baharaatu lola jira baraatu lafaa ka'ee akka sababa sanii deemsa akkuma doonii horreen deebinee naan jee san jechuudha osoo inni tanaan jeen dura khalaas gisee inni baraatu lolee joon akka waan gartee baarri garaan galee seeta rifadhee fiidiyoo san kaadhee fiidiyoo isinii mare maal isin kijibni isin ooftan Gizemni waan takka dubbate hajibuma waan hundinuu takka isin jaati arraan tan ammoo waan isarraa jechuudha isinii waan takka isinii ibsu arufee jechuudha ammaan tana irratti dabalee jechuudha dubbisee akkasumatti jechuudha baharri gadi hin deebinee jara keenya warra isin daawwataa hundi keessanuu ni hajibdaa maareedha maramaadha. يا تكنا عن إيساداتي دواي كورابي والله أولين كاميرا كاتلي فيديو هم مراجع روم مالبيتا يوقع ويقول تنيدي تكشفني مالبي إسم كيسا وخارج ميديا هانلي إني فيديو كلاكسان جرو مركو خسرة تنافوجا خارج يقول أبو خا دواين إسات اللين إبرانتو جره نو إسم كيسا جرو تنافوجا أكسين دواي كوتني كوه خلاص wanni jechuudha kaameraa kanallee haadhee jechuudha jira keenya kanaaf jecha du'aa godhaa fi mucaan karaas ammallee jechuudha haratte jechuudha baara gubbaratti akka malee ta'e kanaaf jecha jira keenya bilis du'aa godhaa fi isin jaati wallahi yeefiyaan faan nara fichiifte ammaan tana giseen ishii dubbisu waa ilmootii osoo gartee ijaan arginu osoo hin dubbisin fuudhee deemanii jetteeti boon jirtu jechuudha garaa kana balleessitee wallahi garaa kana balleessitee wallaa jira keenya tanaaf jecha isin ammaan tana wanni gootan hin jirtu wanni biraatii du'aan godhaa fi isin jaa wallahi ilmaan haadha ilmoodha garaa wadhala kana ni beektan jedhin ni beektan kaasanii tanaaf jecha ammoo haaluma jireenyatu isaan kanallee addaan baasee rabbi waltee nagaan ijoollee isaanii achi baasee haadhallee jechuudha bal'oo keessatti nagaan wal haa agarsiisuu jaala du'aa godhaa fi wallaarraan tana hedduu tokko garaa na balleessite jechuudha wallaahi suni akkasitti dubbisee ture ishiin ammoo akka deemtillee deemte garuu isin rakkoo hedduu jira isin ammaan tana viidiyoo isaan maranii Kifaan martee gala keessumallee rakkoo ishiin keessattillee hin beektan tanaaf jecha jara keenya isinis namoonni baay'een keessan sheekama godhaqii minaamini wallaanii haa wallaantu miliyyoon sun fayyaan qabdu minaamini anaan jaa jirtan baasawwee miliyyoon fayyaa qabdi ammoo rakkoon jirtu ni jirti rakkoo sangaa waa hunda hin dubbadhu isaanuu hin dubbanne tanaaf jecha osoo rakkoo namaa sana hin hubanne osoo namni kun maaliif waan kana dalagaa hin jenne xal jettaniituma nama waajuun eebbira wallaahi keessafuu anafaa keessafuu gijana waan takka isinii qabadhe dhufe arraba kijiba maali moo hay isintiin kijibaa ture moo maali hay takkanatti nuti hojii qabna
yeroo hajibaa hin dhaqqabnu wallahi. Bakka hajibnu isaa yoo gabbaanee dalagaa hin dalaganneewu. Kanaaf hojii isin akkanatti jarjartaniiti illee nama arraba isa isin jaati. Wallahi guyyaa hagaan keessatti xiyyaafuu akkuma dhingita ijoo gabaabduu akka isin galaksite gartee jirtanii waliin keessa jiru hedduudha mashaqqaa dila akka keessan jira. Maaliif warra akkatti arrabsoo kanaatu ana jibbisiisee haas viidiyoo maruu waa'ee bulcha hiyyaa viidiyoo maruu jechuun kalaas amma kan dhumnaan tanarraa illee gizeen isiniif viidiyoo maruu arrabaan dhuftan. Kanaaf jecha nama arrabsuu sanarraa xiqqashoo haa wal qusannoo isin jaati. Akkanatti egaa dhaggeeffattoota keenya wallahi hunda keenya kun naafis akkasumatti du'aa guddaadha. Ani mataa hijaabu irra guddaa irra caalaa waliin sodaadhee taa'ee jiru gidan keessa silaa kan galu fara wannidha. Yeroo meeqanni gala jee ka'e baaroo kan sodaadhe jedhani. Sanatti amma bara zaammaa tana ni oowwa. Wallahi rabbiin gaa nagaan haa baasu jaadha du'aa guddaa fi wallahi raantana nin bu'e giseen mucaa san dibbisu. Mucaa silaa viidiyoo illee kameroo isin gallakkeessu silkiin isaa shaana fixxee bilbila namaatiin dibbisee jechuudha. Bilbila ijoollee daldalaatiin. Akkasitti kalaas garaan kun na bade asiyoo garaan kun na bade wallahi giseen bilbila isin illee dibbisu. Akkanatti innoo jajjiit ijoolleen harkatti fayyaa dhabdee jajjiit ijoolleen baara gubbatti jajjiit harkatti fayyaa dhabdee jirti. Piliis dirmadhaaf wallahi innooti ijoolleen lameenin bicaa jajjiit harkatti innooti fayyaa dhabdee jirti keenya wallahi ijoollee jajjiit haratti ijoolleen laaftee oowwi laaffisee jira. Kanaaf jecha jara keenya piliis ijoolleen jaddiit harkatti laaftee jirti jara keenya hin dhageessaniimi gajii jiruun qabu ijoolleen jaddiit jiruun qabu jara keenya piliis sagalee tana sheeshir godhaadha viidiyoo tana wal biraan qaadha du'aa godhaame siin jaa mucaa harkatti laaftee jirti wallahi ijoolleen takkaan siin jaati dhaggeeffattoota keenya wallahi ni booyee wallahi akkamtu wallahi alee kanaas gisee mucaa kan amcu wallahi wajjireenyuma kana jeeti wallahi nagoma caabaasu jaalati isinilleen du'aa godhaame siin jaati dhaggeeffattoota keenya amma intana wallahi akkasitti gaa rabbi gaa khayruma eebbaa godhuuti inshaallah inni nu viidiyoo isinii gallakkisaati du'aa godhaafi akka gartee viidiyoo gammachuutiin isin dhufu du'aayi dhaam moggaa dhaabbadhaan isin jaati waan irra geendaa illee isin